كولو باسي كولو چما إسا باسي أسي برره أمريكا دقو قبا أكنو متي غاف بربادي وانا كسي غاف بربادي وانا كسي كان إرغا هامتاو قبا وانت دقاتوكو أربا كان الرانكو وانت دقاتوكو أسينكو وانت دقاتوكو أنراكا آجتشو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليون أبوليتين أبوليسي أبوني هايوني وروني سقليكو كان دقيتن حاسوكو كان إرى فايدة وهي فرأنا جتانيتن ندقي فتاتن جرتن bakka isin jirtanitti nageenyi barakaan ulfinni isin bira haa gahu isinin jedha haasofni nu arra haasofnu yookaan ergaan dhaamsi akka ummata bira gahu nuti barbaannu keessaayyuu dhaloota lafaa dhufaa dhaloota mul'ata qabu dhaloota waan dhalateef beekuuf ergaa gabaabduu fi bareedduu دامسا كان قبنا في جتشل النسمة لني كجدو كايون جيرينيا أكمل تبوج أما وانجدونا كايون جيرينيا أكمل تبوج أما جلك نمني توكو كايو في بوج أتشوفي كايون مالك تأي إفتاون دركام كايو جتشون جيرينيا جتشولا هجيدا jireenya tijiraachuu sun wanta bu'a qabeessa tokkorratti xiyyeeffattee kallattii kan kee qajeelchite yoo kan deemtu ta'e kaayyoo kan keeti yookaan barnoota ta'a yookaan daldala ta'a yookaan hojii garagaraa haa ta'u hojii garagaraa haa ta'uuti kaayyoodha kaayyoo kan keeti jechuu wanta tirra jirtu san garuu kaayyoon kan kee kun bu'a qabeessa ta'uudhaaf waan gaarii tokko argamsiisuudhaaf maal gochuu qabda maaltu sirra jiraata siistama akkamii tooftaa akkamii istirateejii akkamii fayyadamutu sirra jiraata akka hayyoonni jedhanitti akka beektonni jedhanitti kaayyoon tokko bocamuuf waan lafa kaayametu jira waan irratti qophaahee kaayyoon tokko full success ta'uudhaaf kaayyoon sun haala gaarii ta'een galma gahuudhaaf wantoota kaayyoon qabaachuu qabu jedhanii lafa kaayantu jira nuti hundi kennayyuu amala garagaraa qabna rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummata kana gosa garagaraarraa amala garagaraatiin haala adda addaatiin ummata kana uume kan dheeraa kan gabaabaa kan gurraacha kan diimaa kan magaala kan furdaa kan qal'aa godhee rabbiin uume akkuma sana ammoo tinu amalli isaallee garagara haalli ilma namaa waladda wal dhaba jechuudha akkuma san hujiin ilma namaalleen akkaataan hubannaan ilma namaalleen wal dhaba yeroo baay'ee wantoonni namoonni ta'an kun yoo ati xiinxaltee kalaaltu taate woma keessa isaatti yaade fakkaata ilmi namaa kun waan keessa isaatti yaade gubbaa isaatti fakkeessee mul'ata jechuudha waan keessa isaatti ta'uu murteesse waan keessa isaatti burqu kana ol baasee gubbaa isaatti mul'isaa deema jechuudha akkasii bar fakkeenyaaf akkuma namoonni uffannaa garagaraa uffatan ka jalaan bal'aa ka jalaan qal'aa uffannaa garagaraa akkaataa rifeensa murannaa rifeensa isaa boca qaama isaa uffannaa boca isaa hundi isaa kun hundinuyyuu eessarraa madda keessa isaatii madda jechuudha namni waan nyaate fakkaataa jedhama namni waan nyaate fakkaata jechuun waan keessa isaatti burqisiise waan sammuu isaa wajjin mari'ate waan as keessatti keessa isaa kana ol danfisee ol baase gubbaa isaatti mul'isaa jechuudha. Kanaafu
maddi yaada keenna yeroo baay'ee isaa ka'a keessa keennaaf ka'a jechuudha. Kaayyoon jalqaba namni keessa isaatti yaadee murteeffata. Waan kanatu na baasa, kanan hojjechuu qaba, hojii kanan fullaasuu qaba jedhee keessa isaatti waa yaade gubbaa isaatti mirkaneessaa jechuudha. Ati maal ta'uu qabda? Maal hojjechuu irratti argamtaa? Maal hojjechuudhaaf deemtaa? Maal ta'uu yaadda? Sammuu kan kee wajjin mari'adhu. Sammuu kan kee wajjin gaafii ofii kan kee wajjin walitti haasa'i. Osoo namoonni waan kan kee waan fufukkataa sirraan haasofne dura ati ofii kan keetitti deebi'i ani akkam jira? Gaafii mataa keetii ani maalirra jira? Maaliif dhufee? Maaliif as jira? Eessa deemaa jira? Gaafii kanniin of gaafatanii yoo of gaafattanii laal yoo of gaafattan namni kaayyoo isaa salphumatti lafa kaa'atuu danda'a jechuudha. Kaayyoo jechuun waan addaa wayii isinitti hin fakkaatin. Kaayyoo jechuun wanta bu'a qabeessa kan si fayyadu, kan maatii kan kee fayyadu, kan hawaasa kan kee fayyadu. Kaayyoon hojiidha. Kaayyoon barnoota, kaayyoon daldala, kaayyoon hojii bu'a qabeessa garaagaraa irratti hirmaachuudha. Kaayyoon waan addaati miti. Kanaafuu kaayyoon keenya kun bu'a qabeessa ta'uudhaaf, firee gaarii argamsiisuudhaaf wantoota akkamii barbaachisa? Akkuma hayyoonni lafa kaahanitti jechoota gurguddaa lafa kaahantu jira. Maali jechi sun? Jechi sun jecha smart jedhu. Smart. Smartii kana namni hedduun smartiidha inni. Ebalu bara smartiidha jedha. Smartiin maal akka ta'e beektu hiika isaanii. Smartiin bar jechoota gurguddaa ergaa gurguddaa qaban 5 qaba. Smart jechi jedhu kun jecha gurguddaa 5 hiika gurguddaa kan qabu 5 qaba. Smart jechi jedhu jecha tokko yoo ta'u qubee 5 qaba. Qubeen 5 adda addaan hiika mataa ofii qaba. Namoonni baay'een smartifoonii jedhan. Silkiin kee smartifooniidha. Silkiin smartifoon jedhamu yeroo baay'ee teknoolojii gurguddaa wajjin akka barbaachisaa ta'etti si oofa. Kanaaf namoonni baay'een smartifoon jedha namoonni hedduun jechuudha. Kanaaf kaayyoon kan kee akka hawaasa guutuu addunyaa idil addunyaatti walqixa si ta'u smartii itti galchuu qabda jechuudha. Akka namoota silkii xixiqqoo qaban, namoonni silkii xixiqqoo qaban addunyaa wajjin wal dorgomuu hin danda'an yeroo ammaa kana keessatti. Atilleen kaayyoon kan kee yoo smartii hin ta'in addunyaa wajjin wal dorgomuu hin qabdu jechuudha. Sababii kana ta'eef kaayyoon kan kee smartii ta'uu qaba. Kanaafuu hiika smartiitti seennaa jechuudha. Smart jechuun specific, measurable, achievable, reliable, time bounded jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kaayyoon kan kee smart ta'uu qaba gaafa jennu akkanaani miti. Specific jechuun kaayyoon kan kee yeroo murtaa'aa kan qabu jechuudha. Bakka wahii kan qabu jechuudha. Iddoo wahii kan specificii wahii kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf specific jechuun kan waan qabatama waan lafa kaahame qorannoodhaan ta'ee waan akkanumatti itti amanamamee lafa kaahame kan yoo irraa dubbattillee sin saalfachiifne ta'uu qaba kaayyoon kan kee specific ta'uu qaba. Kan itti aanu ammoo tinuu measurable jechuun kaayyoon kan kee kan maal ta'e ta'uu qaba? Kan safarame ta'uu qaba. Kan safarame. Safartuu argachuu qaba kaayyoon ilma namaa jechuudha. Akkanumatti gaafa barbaade waan akkasii waan gadhiifamaa wahii akka afaan Arabaatti mutlaqaa waan jedhamu san ta'uu hin qabu kaayyoon kan kee. Kaayyoon kan kee waan safarame ta'uu qaba. Safaramee lafa taa'amuu qaba kaayyoon kan kee. Measure ka ta'e jechuudha. Kan safarame kaayyoon kan kee kan achi keessa illee bu'uun kan garanas hin daa'in kan dhaqee bakka akkasii hin dhayine kan waan garaagaraa keessatti hin seenne jechuudha.
كوني مالني measurable لما فرجرا measurable جتشون كان سفر متوق أبا كايون كنكي إني سدفع دا achievable جتشون كان إرجعها متوق أبا كايون كنكي كان إرجعهم كايون كنكي كان إرجعها متوق أبا أتي ويتكايو كنكي كايسيتو وكاهو جي أكنا رتب بوق أبا وانا كنا هجتشوك أبا ترتيب أكناتين ديموك أبا غافة جتشو وانا تكارور ستوسوني وانا تكايس ستوسوني مال توق أبا achievable كان إرجعها متوق أبا يوسن انتاني كايون كنكي كايو دوغاتي متجو وان الرنجهم نمني المناماه نوجتو وان تركان فتك أبو دندسو توق أبا كايون كنكي فكينيا فما وانا كميتي واني علمنا ما كوني الرنجين علمنا ما واحد دندها ربين وان دندن مالي وان بران أمني فكينيا حاجة حسابة وكاو تلمام علمنا ما تجر وان نوف أمي وان دغلغو مر وان دندام نجر فكينيا فغر واني أن دندن مالي كايو كي كيسا غلچه فكينيا فاني وغا سدي بودا وكاو وغا شم بودا كولو باسي كولو چيما حساب باسي اسي برره أمريكا دقو قبا أسي برره سعودي عربية يوكا بيوتا غرا غرا ديمو قبا مالينا قولو باستيج كوني دنداما وانا رغامون دندامو هندندامو كنافو كايو كانكي كيسا وانا كانا غالچون قبدو achievable وان الرغامو تو قبا جچ كايون كانكي يو كانتاي سي ملكها سيف بكغها ادو اتبربادت سيف سيف ديمو دندا يچو ادو اتبربادت سيداقو دندا كايون يو كانان وانا كانن قباتين ملكاهون دندو ان فرفادا رياليبل جدام يوكين تيكو مرا دبسن مل رياليتي اكوما جدامو يچو كايون كانكي وان دغاتا ايتو كورتي فوكس غچو تيفنو غدو يچو كايون كانكي وان دغاتا إرت وان صباز وانس وني صبا ومغال منغو بيكي وني صبا صوبي نمني ملكايتو كلن نجرو وان دغاتا كورتي تيفتي كايو كانكي غلما گيسو سببان نمون هدوم ملكاهو دبنيف سببان ملكين نما هدودا كرتا في كرتا دانچيتي في سببا كايو اساكيس دغان هنجريف وانت دغاتو كو اساكا وانت دغاتو كو عربا كنران كو وانت دغاتو كو اسين كو وانت دغاتو كو اونرا كا اجچو كيسا كيتي كم برقسون دغانسون گلمسي گاو في ركسو سببان نمون هدون كرتفنيف وان كايو اساني كيس سوبا گلچني في كناف كايون كانكي دوغادان دوغا irratti kan focus kan xiyefate ta'uu qaba inni shanafaadha time bounded jechuun kayyaroodhaan daangeffame fakkeenyaaf ani waggaa 5 irraa maal qabaachuu qaba degree 2 fi masters tokko qabaachuu qaba yeroodhaan daangeffameera كايون كانكي يرودان دانگفمو قبا اكوما جلقبا جن سنتي كايون كانكي سمارت تاوداف كايون كانكي كان ادل الدنيا كان اتين الدنيا تجاجلت تاودافي سمارت اكوما ايفون سمارتي قبچو داف هل كان يغيا يادو كايو كانكي تله سمارت غوتي قبچو داف هل كان يغيا افاجن سر جراتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته